Oromiyaa sababa jijjiirama haala qilleensaatiin sadarkaa biyyaatti iddoolee tokko tokkotti hanqinni roobaa cimaa mudachuun isaa dhagahamee jira. Iddoolee hanqinni roobaa itti mudate keessaa bulchiinsa Dirree Dawaa fi naannawaa baadiyyaa isheetti roobni dhabamuun wal qabatee ho'i gara malee dabaluu fi oomishni hedduun baadiyyaa keessatti gogaa kan jiran yoo ta'u, hanqina roobaa kanaan wal qabatee beelladoota hedduu qonnaan bultoonni waan obaafatan dhabuu fi biqiltoonni isaanii jalaa gogaa kan jiran yoo ta'u, mallattooleen hongee tokko tokkos mudachaa jiraachuun isaa ifoomee jira. Kanuma sababeeffachuun manni marii dhimmoota Islaamummaa bulchiinsa Dirree Dawaa ibsa gaazexeessummaa kenneen sirna kadhannaa fi salaataa irratti hawaasni bulchiinsaa fi naannichaa akka argaman ibsa kennee fi waamicha taasiseen dilbata darbe hawaasni badhaan sagantaa irratti argame. Sirni kadhannaa fi salaataa gaggeeffamee jira. Ibsa kana kan laatan hoogganaa fi walitti qabaan koree dhaabbii amantaa Dirree Dawaa Sheek Ibrahim Imaam yeroo ammaa sababa roobni dhabamu ho'i gara malee ol ka'uu fi hanqinni roobaa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti mul'achaa jiraachuu himuun kunis mallattoo dallansuu rabbiitiin wal qabatu waan ta'e lammiileen hundinuu gama fuula rabbiitti deebuun araaramaa kadhachuu fi bulchaa araaramaa fi rooba kas kadhatan waamicha dhiyeessanii jiru.